Nageenyi waaqayyo isinii haa baay'atu hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha yaani nagaa kootii galata waaqayyo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isiniin jecha egaa gaafii keessan baay'ee nagaa fattanii turtanii biiziin ta'e kanaafin gaafii keessan deebisuu hin dandeenye maal jette obboleettiin keenya tokko waa'ee beebii ooyilii fi vaaziliinii irratti isinii hojjedhee itti fayyadamaayii hedduu takka bareedudha fuula keessaniillee innillee baay'ee bareedadha ofii koollee yaalee argi waan ta'eef isiniin jedhee ture akkasuma immoo obboleettiin keenya tokko yeroo jette beebii ooyilii fi vaaziliinii baay'ee bareedadha dhugaa ani baay'een jaalladha jettee jirti kun ijoolleellaa itti fayyadamanii beekani hedduu bareedadha jechuudha dhuguma hedduu bareedadha anillee doktora jalatti arge yaalaa jedhee akkasitti dabarse jechuudha ani irra caala waa'ee kan doktoraa kana laala beekanii sirriitti irra caala jechuudha Facebook irra guutee jira wanti doktoraa jechuudha dhugaa dubbachuu fi akkasuma qaama fakkeenya fi kadhas jalatti singuu gurraacha illee jechuudha akkasuma asitti akka waan ta'u ta'e kanneen illee doktorri hin jira akkasitti kan godhu jechuudha akkanatti godhadhaa jedhee kan ibsu akkasuma asirratti illee akkasitti godhadhaa kan jedhee ibsu sirriitti jira jechuudha yoo yaaltanii jiraatanii akkasuma asitti illee akkanatti ol gugguudha kan jedhu tokko baay'ee jira jechuudha kanaaf Facebook irra lallaalati sirriitti ofii keessanii itti fayyadamaa isiniin jedha kanaaf obboleettii kooti galatoomii ulfaadhu namni akkasitti yaalee beeku hin beekaa jechuudha akkasuma immoo itti fayyadamaa isiniin jedha walitti makaatii vaaziliinii kama qabdan beebii ooliitti maxxan rakkoon qabu vaaziliinii hanata kamiyyuu hin ta'a walitti maankaa tokko tokko maxxaniitti waan xiqqootti godhatanii achumaa galgala fuula keessanii qattan dhugaa rabbii anumas hin jedha jijjiirama shaggituu wayii agarta fuula keessan irratti jechuudha warroonni madaatii fi wanta gugurraacha hojjettan immoo xiyyaraa fi selcii sirriitti yeroo hundumaa jechuudha isin wanti badii gizee tokko gootanii dhiistanii akkasitti miti waan hunduyyuu itti deddeebitee yaaltee jijjiirama akkasitti agarta jechuudha gizee tokko wanti jijjiirama agarsiisu hin jiru itti deddeebisan malee waan hunduu jechuudha inni biraallee kan gurraacha'u sanii fi kan ijatu gurraacha'u kanaa fi isiniif hin hojjedha viidiyoo isaa jechuudha garuu hojjedhee jirantu YouTube irratti hojjedheetiin jira jechuudha asii maaliif hin dheerata waan ta'eef YouTube irratti hojjedhee YouTube kiyyarra galaalaalaayi qaroo miidiyaa yookiin immoo burtee tuubii jedhaati kan akkasitti barreessitan sinii baa jechuudha asirra sinii godha kanaaf dhaqaatii achi ilaalatii fuula keessan itti dibadha akkasitti bareedadha isin jedha kanaaf yookiin immoo asirratti dibadhee isinitti agarsiisa garuu dheerata waan ta'eef malee jechuudha akkas isiniin jedha inni biraa immoo mataadhaa hin ta'aa warra jettan mataadhaan warra mataa keenyaa hin kukutanatti fakkaate mataa keenya hin jaalatu beebii oolii warra adii kanatti fakkaate kan mucayyoon dibatte Filipiiniitti dibatee argee jechuudha xiqqeessitee qicce matuma ishee dhiqattee kaatee ababbastee jechuudha maaliif isaaniif mataan keenya kan isaanii garaagara waan ta'eef keenyaaf hin ta'uu jechuudha walumaa galatti ani yaalin ture garuu gizee tokko naa ta'uu dinnaanan dhiisee jechuudha ishee irratti argee እና ከሲ ከንዳኢማ ሞ hinjira nama kasi ta'e kan daa'imaa hinjira xiqqaadha malee hinjira jechuudha kan daa'imaati moo inni jechuudha inni kuni beebii oolii jedhama inni kunillee garuu kun zayitii daa'imaa kan mataati mataadhaaf ta'a mataa daa'imaati han jabaatiin beeku han jabaadhaan beeku waan hin beekne dubbachuu nama dhiba kan daa'imaati jechuudha lumaa galatti isin immoo kana itti fayyadama kana jechuun qaama keessaniillee baay'ee bareedaadha asirratti immoo jijjiirati afaan oromootti jijjiirradhaati ilaalaa dubbisaa sirratti jechuudha kun jechuudha baay'ee bareedaadha dhugaa dubbachuuf kun jechuudha beebii ooliin kun hedduu takka bareedudha qaama keessan gizee dhiqattanii kaatanii kana dibadhaa yoo vaaziliiniin qabaanne kana dibadhaa hedduu bareedaadha qaama keessanii mee ilaalaa ijoolli namoota baay'eetu dibataa barbaara kana yoo hin qabaanne ta'e vaaziliiniin dirqama kanaa miti kunis hin ta'a hundumti isaatu vaaziliiniin ta'a jechuudha innaan akkas isiniin jedha itti fayyadamaa kireema kiyyaraa san isiniif hin hojjedha inni biraa immoo ka fuulallee isiniif hin hojjedha jechuudha yeroo argadhetti isiniin jedha isiniin jaalladha isiniin kabajaa gaafii fi yaada qeeqayyoo qabaattan immoo gaafachuun dagatinaa rakkoon qabu akkasuma immoo warri na jaalattan YouTube kiyya dhaqaatii subscribe godhaa nuu bahuu didee jettan qaroo miidiyaa jedhaa isiniif ba'a qaroo miidiyaa yookiin burtee tubii dhanata lamaan jira barreeffama asirraa san isiniifan godhaa isuma barreessati oloofati ilaalaa isinii baa jechuudha akkas profaayilii ilaalati isinii baa profaayilii asirra isinii godha barreeffama wajjin naa akkas mucaan kiyyas kun rafeera kuma agartan kaa mucaan na bira rafa waan ta'eef
yeroo baay'ee sa'aatiin rafus ta'ee sa'aatiin hojjedhu ta'ee na biraa dhabamu jechuudha. Abdii isaanii jechuudha walumaa galatti. Kanaaf akkas nagaan